Abbee maal asii goota? Maal jechuun? Dhugaa ilaala gara biyya biraa yookaan gara magaalaa biraa deeme akkas yooyya. Yaadni kun lafuma kanoo ammuma sii dhufe. Iddoo biraa akka deemu maaliif barbaachise? Si yaadachiisa. Yeroo jalqaba isii wal barattu siin ala jireenya hin qabu biyya kana hin taa'u jedhaan turre maal? Obboleessa kiyya sun bar dhimma biraati bannaa. Yeroo san hojii hin qabu ture waan godhu tokko hin qabu ture. Abee atammas bar hojii hin qabdu. Arabaloo namicha mataan kee hojjechuu dhiise moo piroojeektii obboleessa kiyya walii eegale hojii miti moo? Brother sun hojii keetii miti bar. Akkamittiin taana obboleessa kiyya hojii hojjedha bar. Sanirra amma eegalansarra jira. Hojii kana karaa odoo qabsiisee dhiisee deemuun gaarii miti. Maaliif deemas? Inni bar hojii siinaras hojjechuu ni danda'a bar. Akkasumas ati hagas mara nama murteessaadha miti. Yaanni keenaaf hin galle. Hojii koo tuffataa jirta moo akkam? Guyyaa jalqabaa irraanas hojjetaa tureemi. Yeroo tokko eessa akka kenne argitee jirtaami? Akkamitti ati nama barbaachisuu miti naan jetta? Na tuffachuu feete? Siif hin galle obboleessa koo. An dhimma hojii osoo hin taane waa'ee keetu na dhiphisa. Hojiin kun kan hojjetaa jirtu fedhii keetiin akka hin taane ni beeka. Obboleessa kee waliin hojjechuu barbaaddee osoo hin taane hojii hojjechuuf humna akka qabdu qofa of argisiisuuf akka hojjetaa jirtu ni beeka. Bakka har'a waan hin taane natti dubatte. Sigattii bira deemee taa'isii walitti iyyanaa wayyaa ture. Sirra wacaasiisuuf baay'ee na gammachiisaa ture. Baay'ee nama ajaa'ibta.